tawaahidoo nageenya Kiristoos bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'as gaaffii keessan isa itti aanu akkamittiin piroofaayilii haala nuti barbaannuun hojjetachuu barreeffamoota garaagaraa irratti barreeffachuu dandeenya jettanii kan na gaafattaniif egaa kunoo isiniif anan hojjedhaati. Ilaalaa achirraatii fayyadamaati obboloota keessaniifis qoodati. Share, subscribe, like gochuu komentii jalatti yaada qabdanis barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa YouTube chaanaalii koo irratti hanga isiniif dhiisa. Haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Tole akkasumallee immoo kun amma suuraa muree haalan barbaaduun duuba isaa waan barbaadadhe galcheetiin jira. Egaa warroonni suuraallee murtaniiti haala kanaan waan feetan waan fedha keessanii duuba kaawwachuu hin beekne ta'e ergaa komentii jalatti na beeksisaa isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Egees booda haala kanaan egaa suuraa murreetii waan barbaannu duuba galfannee egaas finneeti amma immoo kan nu hafu wantoota irratti barreessuu qabnu jechuudha. Egaa ishee kanaan argitu jedhee yaada. Egees booda qubee taa tana filattanii achi booda mata duree viidiyoon keessan ibsu irratti barreeffattu jechuudha. Amma inni kun faarfannaa waan ta'eef mata duree isaa Tegilee Hayimaanoot Guddisaa koo jedha jechuudha. Egasii booda maqaa irratti barreessiti walumaan ilaalla jechuudha. Tole haala kanaan kun irratti barreeffadheetiin jira jechuudha. Mata duree isaa Tegilee Hayimaanoot Guddisaa koo jedha jechuudha. Faarfannaa mata dureen isaa okkee kan jettu kana ishee kana irratti tuttan jechuudha. Egees booda kun haala kanaan isiniif fida. Isin immoo harka keessaniin kun ishee kana tuquudhaan yoo barbaadan xiqqeessuu yoo barbaadan guddisuu jechuudha. Amma mata duree sila ta'ee fi xiqqoo ishee haala kanaan fuula mucaarraa eegan akkas tuqee booda akkasumattiin kun asitti mata dureen isaa kun akka mul'atuu fi amma barreeffama adiin sila barreeffameeruuf hin mul'atu jechuudha. Egees booda kalarii barbaannu irratti filannaa jechuudha akka nuuf mul'atuuf jecha. Egees booda kun as dhufna kalar kan jedhu kana kan barbaanne amma fakkeenyaaf mee diimaan irratti filadha. Diimaa gan tuqee booda kun raayitii kana irratti tuqa jechuudha. Kun haala kanaan na diimatee jira jechuudha. Ammas badaa sila hin mul'anneef kunoo asan dhufeetu akka sirriitti naa mul'atu godha jechuudha. Taa kana tuqa. Ishee kana gan tuqee booda kunoo isheen as jirtu kana akkasan banadha jechuudha. Ishee kana gan banee booda ishee kanaan xiqqoo akkasirraa harkisaa jechuudha. Akka sirriitti naa mul'atu kunoo asitti ilaalaa jirtu yaada. Sirriitti mul'ata yaada. Ishee kana hanga inni sirriitti naa mul'atu akkasiin irra buta. Kunoo haala gaariidhaan naa mul'ata sila ta'eef tole keessaa hin ba'a jechuudha. Isa kana akkasumatti dhiiseen mata duree kan barreeffadhe amma faarfattuu maqaa ishee barreessuufan duubatti deebi'a jechuudha. Ammas ishuma kana keessan gala qubee taan filadha. Faarfattuu maqaan ishee faarfattuu Daraartuu Tamasgeenidha. Achi booda okkeedhuma kana irratti tuqadha jechuudha. Ammas bakka hin barbaadu bakka barreeffama kana galchuu fedhutti kun haala kanaan galfadhee jira jechuudha. Ammas akkuma duraatiin kalariin akka sirraata naa mul'atuuf kan barbaadu irratti filadha jechuudha. Mee amma immoo yeeloo kana yaa filadhu achi booda raayitii irratti godha. Amma deebi'anii ammallee qubee tokko akka sirraata naaf mul'atu ishee kanaan gattuqa. Egees booda ishee kanaan bana jechuudha. Achi booda isaan kanan irraa harkisaa jechuudha. Kanan fedhu jechuudha. Haala gaariin akka naa mul'atuuf. Garuu boora irratti inni kun waan mul'anneef ammallee mee gurraachumatti adeebe gurraachuma san irra butadhu. Kunoo haala kanaan haala gaariitti mul'ata jedhee yaada. Egaa haala kanaan barreeffamoota kana olis jechuudha. Irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Egees booda ammoo barreeffama kana irratti faaruu qofaadha kan nuti daballu. Faaruu irratti dabalee mee walumaan ilaalla jechuudha. Haala kanaan jechuudha mallattoo ida'uu kana irratti tuquudhaan faaruu irratti daadheetiin jira jechuudha.
kun akkuma argartan kana inni boorri kun faaruudha jechuudha. Egas booda eksi jedheen keessaa baha. Egaa amma faaruun kunii fi barreeffamoonni ani irratti barreessu kun wal qabatee haga dhumaa waliin deemuu hin danda'u. Innaa kanaaf maal gochuu qabna seetanii isuma kana gaxuttanii suuraa kanas akkasii quba keessaniin harkistanii haga dhuma aadiyyichaatti wal qixxeessuu qabdu jechuudha. Barreeffamas akkasuma quba keessanii harkistanii hanga dhuma footoo fi aadiyyootti wal qabsiisuu qabdu jechuudha. Barreeffamoota irratti barreessitan kamiyyuu haala kana aadiyyoo hanga dhumaatti jechuudha. Walumaan ilaalla kunuu na waliin turaa isinii. Yookiin irraati isin jalaa badaa jechuudha. Hanga isin irratti harkistan qofa san egaa fudhatee booda isa kaaniif irraatii badaa jechuudha. Kanaaf anuma faana turaa isiniif gala jedhee yaada. Qulqullina sagaleef dhiifama isin gaafadha. Amma kanananii irratti butaatii jiru barreeffama faarfattuu kan jedhu kan jalaati jechuudha. Isa kaanis immoo walumaan irra bunnee ilaallaa jechuudha. Hanga inni dhuma aadiyyichaatti yookiin faaruun jala jirutti faaruun wal qabatee harkisuun qaba jechuudha. Egaa obsa sin barbaachisaa xinnoo ishii nama tursiisas waan ta'eef haga bartan qofatti jedhee yaada. Baay'ee salphaadha. Ani barreeffamoota lama qofaadha kanan irratti barreesse. Isin immoo kanaa walitti wantoota viidiyoon keessan yookiin faaruun keessan ibsu haala guutuu isaan lakkoofsa bilbilaa akkasumas istiidiyootti hojjetama irrattis barreessuu yoo barbaadan ni dandeessu jechuudha. Ani garuu maqaa mata duree faaruu fi haala yerootti fayyadamuuf jecha mucaa maqaa ishee qofa barreesse jechuudha. Dabalataan immoo akka isiniif galuuf jedhee garuu isin waan barbaadan barreeffachuu dandeessu. Hanga barbaadanis barreeffachuu dandeessu jechuudha. Inni barreessitan garuu haala kanaan irra butamuu qaba jechuudha. Akka isin jalaatii hin ganneef. Baay'ee dheerata sila ta'eef dirqama hanga dhuma viidiyoo aadiyyichaatti irra butuu qabna jechuudha. Hunda isaa haala kanaan. Tole maatii waaqayyo kun akkuma argitan kana viidiyoo siyaata barreeffama suuraa siyaata hunduma isaa wal qixxeessee kun haala kanaan isinitti argisiiseen jira jechuudha. Hanga dhuma isaatti wal qixxeessuu qabdu jechuudha. Egaa akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef jedhee tanani viidiyoo dhaabetiin hojjedheeti amma isinitti deebi'ee jechuudha. Inni wantoota irratti barreessitan hunduma isaa yoo haala kanaan waliin deemsisuu qabdu wal qabsiistanii jechuudha. Harka keessaniin akkuma dursa isinitti argisiise jechuudha. Kun haala kanaan amma hojjetamee xumurameetii jira jechuudha. Kunumee bannee walumaan ilaalla. Kun haaluma argitan kanaan amma hojjetamee xumuramee jira jechuudha. Ishii kana tunnee seef godhachuu qofa. Gala gaaraaritti dabarfachuudhaaf jechuudhaas viidiyoo kan jettu ishii kana tunna. Eegas booda gara gaalaaritti nu darba jechuudha. Skip jettanii kunoositti haala kanaan isinii lakkaa'ee gaalaaritti isinii dabarsaa. Isin immoo waan barbaadanitti waan barbaadan irratti poostii godhachuu ni dandeessu. Sagalee dheeraa fi bifa bareedaa ta'e kanaan jechuudha. Galatoomaa waaqni isin waliin haa ta'u isiniin jedha. Gaaffii qabdan ammas na gaafadha. Egaa isinitti tole immoo laayik gochuun dagatinaa jecha. Oolmaa gaarii maatii waaqayyo.